بكامير عشان كورا بسورة بكامير لكن والله كياري وجين كيران سوكو سورة كود يوم تمو سرقي نما كود أيتة سركيس تكي سوراس كيرا شو سورة مشكلة نوجين يا مرة كوكا شو مشكلة لا لا ما في مشكلة ما في مشكلة أنا كياري وجين كيران أنا ما براجني مونكان جارسك أبدا جارسك أبدا جارس مالي كمالي في ما جتو مالي نجاحة تجافي كان أنا بربادو كمو جتو يعني أكن متين يو نمويتو أنا أنجا ميقاتي نقول كرت جبرك على ربر كان كينيالي gabarri keessan kuma shan arsii ibsee tama gabara qaali biyya ture. أوي بيكا قدي مثلا كابسوف تور موتاتي مجاني اللي قدي كابساتي كلمة سنين إثنين أنا كانوا من سيارته جبرك على ربو Arsii meeqa hawwii meeqa gabbaransa naasir meeqa gabbara hawwii teessanii No akkuma waliigalaatti gabbaraan qabnu garuu amma gabbarri jabareera. qooy amma gabbara malee warri keessi gurgura akkanumatti ol si gurgura. Wallahi akkanumatti mucaa akkana bareeddu fuudhee bara. Jechuun amma soo warra kee dhaqanii gabbara meeqa nama gaafata warri kee. Gabbarri hin jiru akka waliigalaatti siin jedhaan jira. Unumaayyuu hin jiruyyuu gabbarummaan hin jiru amma jiru keessa. Jiru gabbarumaan hin jiru. Kazzaab keef gabbarri hin jirre yaanii. Wallahi wabillahi gabbarri hin jiru. A'uuzu billah. Xiqqoo mallee warra keessanii waan kennani. Maa. Yaani. Amma ati qoy seera fuudhaaf heeruma kan godina hidhuu sitti moo? Meenatti mi dhugaa osoo sobiin kaane waan dhugaa qabata lafa kaa'imee himime akka seeratti bareechu. Osoo hin sobiin sittan hima. Amma ati fakkeenyaaf yoo ana gochuu barbaaddee maatii kiyyatti jaarsa ergatta. Akka. Jaarsa ergattee maatii kiyya sii gaafata jaarsi. Haya. Kaza yoo achiin booda jaarsillee intaloo gaafatanii deebiin kan kee guyyaa torba booda sii deebi'a torban booda jechuudha. Torban tokkoof? Torban tokkoof mucaa sii gaafatanii achiin booda deebita. Haya. Yoo intaloon eshi jette intaloon eshi jetteetti siin jedhu yoo intaloon didde intalliin diddee siin jedhu. Hayyee. Achiin booda yoo intaloon eshi jette intaloon eshi sii jetteetti hin galta mana keetti deebitee. Hayyee. Achiin booda guyyaa sii qabamaa guyyaatti deebitee dhuftu jechuudha. Guyyaa irratti waliin haasoftan maatiidhaa wajjiniin. Haya. Achiin booda deebitee maatiidhaa wajjiniin deebitee guyyaa ati nikaa godhattu sii qabama jechuudha. Achiin booda dhuftee nikaa godhatta. Nikaa kan godhattu isheedhaa fi horii tokko qofa kennita. Ani moo? Hayyee. Horii tokkitti qofa kennitee fi nikaa godhatta. Hayyee. Achiin nikaa godhattee sargiin guyyaan sargii sii qabamaa madaggashaa wanti jedhamu jira. Hayyee. Yenee keessummaadhuma ittiin eeguudhaaf malee gabbara miti. Tayyib amma gaafa nikaa godhu kan amma fakkeenya hamoommata ni beektami? Hamoommata jechuun ni beekta. Maal hamoommanni? Namni waa'ee hamoommataa beeku kan waa'ee sargiitu beeku nama ulfaata. Hamoommata jechuun fakkeenya gaafa si fuudhuu dhaqu fa'aan gaafa warra keessan dhaqu nama 100 nama 80 nama 50 nama 60 wajjin dhaqa jechuudha. Kan makiinaa qabu makiinaa yaabbatee kan farda qabu farda yaabbatee dhaqa. Gaafa nikaa. Gaafa jedha keessa namni hamoommata hin beekne. Sargii dhakaa sargii. Sargii san ka sargii san nyaata ka sargii san yaa'anii keessummaa san warruma keettu kiisha fi dibaashee dalagachuu gaasanillee keessummee silaa gabbara nyaatanii. Gabbarri hin jiru madaggashaa jedhamee birriin sirra kaa'amu jira madaggashaa jedhamee. Madaggashaa jechuun nama achi booda
Yani keessummaadhuma ittiin eeguuf. Ayye. Biriidhuma xiqqoo amma xiqqoo sin argee yoo siqataa jira amma gara 10,000 dhaqaa jira sinirraa argee fakkaata malee kanaan dura birii 7,000 fa'i 8,000 fa'i ol hin siqu baay'ee. Subhanallah. Kuma torba kuma saddefa. Amma ol siqataa jira gaama 15 gaa jira. Okay. Tayyis. Warri kee waa si maal godha si yoo waa si waa godhani waa si kenna nan warri kee. Warri kan koo ala keefii isaa kiisii isaatii baasee naa bita. Jechuun warri kee waan akka geegawa beekta. Qodaanii bitama iqaan bitamaatiin. Kan gabbarri kenna mee qodaallee kishafiitii bitan. Ka gaafa sargiillee affeerrallee diggisiillee fi kishafiitii baasee diggisan. Mee faayidaan maal ati warra keetti fayyadu maa inni xayyi. Nuti shari'aadha ka shari'aan hin ajaju gabbara nyaachuu. Shari'aan of miidhaa jedhe akka. Gabbara Dirqama nyaachuu. tasaaru qaba. Shari'aa nyaachuu gabbarri hin ajaju ka. Kuni kasaara amma warri keessi gurguruuf qarshii 100 kasaara mumkin. A'udhu Dhibbaa billah. oli. Wallahi dhibbaa oli hin qalama bar. La ilaha illallah. Sila amma kafuudhu kasaara yookaan kafuudhu natan ati immoo bilii warri kee keesha fiitti waa mana taggasee kaan baasee kaan godhee si gurgura jechuudha. Maaliif abbaan koo maatiin kan koo waan na jaallatuuf ofii isaatii waan fedhe naa godha malee sirraa guuree naan godhu bar. Maatiin kan koo gatii na jaallatuuf ofii isaatii kiisii isaatii baasee naa godha malee sirraa walitti guuree naaf hin godhu anaaf. Beekee bar fakkeenyuma amma damma warra kee irraa heerumuuf warri kee aadaa cinqii guddaa yaadachuusaa kanatti maali? Kan warra keettu iyyuu waa mara godha warra keettu qodaa sii bita kan si fuudhu wanta kan sumuuniin kafalu qofa godhate jechuudha. Inni kaffalama daggashaa jedhamee naannoo birii 10,000 15,000 numa kaffalaa. Offisallee. Xayyi maal keessa jirti? Kuma 10 maal keessa jirti? Offisa immoo inni isin biddilibsii daarzaanii walitti guurtan hin jiru nu bira. Yaa kun baay'ee bareeda. Offisi hafee jira. Oo dandeesse yoo sitti tole haadhaaf abbaadhaaf biddilibsii tokko qofa geessiif. Koi wanti kun sila akka amantiitti moo akka aadaa warra ilu moo akka amantii musliimaa shari'aati? Amantiidhaan. Okay, akka amantiitini? Akka amantiiti malee aadaa miti. Tayyib fakkeenya Oromoon kiristaana warri ilu akkamitti wal qabatu? Akkanuma tokkicho. Akkanuma sunillee amantii maa? Tokkuma eeyyee. Hin jiru gabbarri akkuma waliigalaatti hin jiru. Aadaa jedhee. Kanaaf maa jimmallee akkasumatti wal fuudha jimmallee gabbaraan qabu bara. Lakki jimman qabanii lakki jarri 50,000 40,000 qabanii. Kan maali? Kan gabbara shamara. Wallahi gabbarri hin jiru arsii malee. Akkanas maabo? Wallahi fidi mee godina kamtu gabbara qaba arsii malee. Okay, amma fakkeenya bara arsiin wanti gabbarri qaala'e. Sila dhugaanuu gabbarri arsii kun akkana ta'e. Sagalee olii ta'uu qabna. Hiriirri baamuu qaba Oromiyaa keessatti. Miskiina wallahi baay'ee garaa nama nyaatan. Lakki waan garaa nama nyaannu hin qabnu shari'aadhaan bullaa shooyanii. Taajib amma fakkeenya atama biyya Arabaa kana jirtaa jennu. Waa dalagattee jirtaa mungkin mana ijaarattee jirta fa'a warri kee waa si godhaa jennu. Gaafa heerumtee qabeenya kee kana warri kee si kenna. Maaliif naa dalagamaa ofii kiyyaan dalagadha malee. Amma ka walitti si qabu eenyuun ka walitti si qabu eenyu yaanii yeroo kanatti qabbirrii kee qabeenya kee. Birrii? Dalagaa jirtaa mee amma jaarsan qabu. An jaarsan qabu abu. Beeki amma mallaqa amma dalagattu kana eenyu si qaba maaltu waa si godha? Maatii kooti ka abbaa koo. Okay, tayu gaafa ati heerumte hoo si waasan si kennani. Gaaf san yaani simal keessan waan qabeenya keessan si kennan sin dhorgatani. Wanti tokko nan dhawwatan. Hin sobin? Wallahi. Kun nama shakkisiisa maal?
Wallahi wa billahi. Abbaa fete gaafadhu. Eh? Abbaa fete gaafadhu. Waan fedhe yoon ofii kooti ayyamee fudhadhee kenneef malee abbaan kun irraa fudhatu. A'udhu billah. Kuni kijiba garuu. Namni hedduu kun komantii irratti kijiba jira. Mee koomentii ilaalaa. Ijoollee iluutiin kottaa barreessaa adiin. Hawwichoo gaafadhume. Kara keessaa. Namni gariin dhugaa jedhanii garii sobadha malee amma fakkeenya kan ajaa'ibu amma tamma jaarsan qabdu warri kee ganaa si gurguruuf mallaqa baase mumkin agartee gaafa si gurguran san wacii baasanii waan madaggashaa kana qofa madaggashaan kuma shan jette isa kuma kudhan shan. Tayyib namni gaafa jaarsi kee gaafa dhufee achiisi fuudhu nama meeqa si dhufa warra keessatti akka hammamma ta'u kan sargiin nama meeqa iddoo keessan dhufu. Amma fayda amma qabdu qabattee dhufuu dandeessa. Amma dandeesse qabattee dhufuu dandeessa. Amma barbaade qabadhee dhufuu danda'a jechuudha. Maatiin sii keessummeessa. Waan dhiirri hin gargaarreef maatii keessanii irratti rakkoo uumuu danda'a. Amma fakkeenyaaf sargi kiyya bareechu yoo nama 200 dhufe yoo qophiin keessan sun nama 200 san hin geenye booda isin qaafachiisu fakkeenya namni Dhiirri gabbaree waan mallaqa sanii ittiin kenniniif maatiin itti qophaa'ee hojjeta wanta ta'eedhaaf namni 200 badaa miti. garuu nama hagana fiti jedhanii nama hagana fiti jedhanii. Mariin jiraachuun ni danda'ama garuu mariin ni jira iyyee. Baay'inaan sargiin kun nama keessan kun nama 50 ta'uu na fakkaata nama 50 nama 30 ta'uun se'a. Eega shari'aa ta'e. Namni lakkaa'amu garuu waliigalteen barbaachisaadha. Nama walitti baay'isuun illee barbaachisu garuu maatiin kee kan qalu kiristaanaallee qobaatti qalaa warra musliimaatillee qobaatti qala jechuudha. Kan kana mara godhu warra keeti jechuu kiisha feetti baase. Kiisa isaatii baase. Yeroon akkanas dhaggeeffadha. Yeroon akkanas hin jedhu kana yeroon akkanas hin jedhu dhugaa jirtu sitti hime malee dhiiraan illee amma dhaqaatii iluu qofa fuudhaa jechaa hin jiru. Ijoolleen akkasitti na hubachuu danda'uu qabdu ijoollee Oromoo warras jala jirtan. An dhugaa jirtu sitti hime malee dhaqaatii iluu qofa illee fuudhaa jechaa hin jiru jechuudha. Tayyib amma haalli kun bareedamoo bareedaa akka yaada keetii amma fakkeenya kan warra iluu kun isinii ta'e jira shamara isinii ta'e isinii hin taane. An akkasitti heerumuu kootiif baay'een gammada maaliif maatiin kan koo waan na jaallatuuf kiisii isaatii baasee yoo waan naaf godhe natti tola naan abbaan kan koo haati kan koo. Garuu yoo sirraa walitti qabee naaf godhe yoo sirraa ammati qabdu sirraa fuudhee yoo naaf godhe natti hin Kanaafuu baay'ee si to'achu kun. Kanaafuu gabbarri akkasii sun baay'ee warri kee waan si jaallatuuf mallaqa illee micaa yaanii jaarsa kee azaa hin godhanii hin cinqanii gabaabamatti jechuudha waan qabaniin si gurguran jechuudha si gurguran waan qabaniin. Baay'ee warri kee baay'ee nama gaariidha. Walumaa galatti iluu warra abbaa booraa guutumatti baay'ee nama gaariidha reeffataan akka mataa kiyyaatti. Kanadaa akkasitti hawwii fudhattanii naxaadhuma fudhattanii mucaa akkana bareeddu mucaa akkana jirtu. Amma bara amma xayyu fakkeenya qophii kalee san keessatti achitti hirmaattanii dheengadda musila kalee dheengadda jechuudha. Maal jedhu? Sargi dhaayidhama fakkeenya sargi amma Naasir ni beektami achi sargee jira. Sargi san garuu fuula kaamni sargi san achitti inni bareechifatu qophii hedduu mallaqa hedduutti baasee si galee. Mucattiitti mucaan gara riyaala meeqaatti fida si fakkaata sargii san qopheessu mallaqa guddaatti fida si galee. Namni kenna sappoorti godhuuf waan san bareechifatuuf malee osoo barbaade dhaqeetuma shaalaan leenxinee garuu sargii agartee jirtaa miti garuu cidhaa